Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye duraan dursee baga gara channel kiyyaatti nagaan dhuftan. Kun Ahmed Imam Aappii. Ahmed Imam Aappiin akkuma beektan aappiilee garaagaraatii fi aappiilee garagaraa dalaguudhaan beekamna jechuudha. Arragaa kun akkamitti email namni biroo nuuf bane yookaan YouTube haa ta'u wanta email banamu hundaa'u akkamitti email namni nuuf bane keessaa remove gochuu yookaan baasuu qabna warroonni jettaniif deebisaa keessan akkaataa steepii sirriitiin akkaataa itti baaftan isin garsiisaa jechuudha. Akkasuma sanaan dura YouTube seentanii Ahmed Imam Aappii akkuma agartan kana subscribe godhuudhaan iddoo bilbilaa nu tuqaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Ilmaan Oromoo kanneen agartanis share nu godhaa jenna. Akkasitti kunoo silkii keenya keessa seennee iddoo search jettu kanatti setting jennee itti barreessinaa. Settingiin kiyya kunoo gubbaarratti argamte jechuudha. Akkuma isin agartan kana niin cuqaasaa. Kanaan booda gad deemee iddoo accounts jettu kana niin cuqaasaa jechuudha. Sanaan booda management accounts kan gubbaarratti argamtu kana niin cuqaasaa. San booda email baasuuf ni filattu jechuudha. An fakkeenyaaf kanaa filadhu. Akkanatti ergaan cuqaaseen booda remove godhaa jechuudha. Eegas booda remove account jala kanatti naan jaa. Yoo remove godhuu feetan remove account jettaniin, yoo ammoo godhuu hin feene cancel jaa cancel jettaniin jechuudha. An ammoo waan cancel irraa filadhaa jechuudha. Isin ammoo yoo keessaa baasuuf yaatan remove account kana filachuu jechuudha. An ammoo cancel godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, subscribe, iddoo bilbilaa tuqaasuudhaan wantoonni nuti guyyaadhaan post goonu isin bira gahaa jechuudha. Namni Oromoo taate immoo kan isin bira gahe share naa godhaa, na jajjabeessaa, na cinaa dhaabbadhaa.